Shalom shalom nagaani faraarrii jaalalli waaqayyoo inni dhumaaf darban qabne hunduma keessaniif haa ta'u qulqulloota maatii waaqayyoo dhiiga yesuusiin kan bitamtan qomoo filatamoo qomoo jaallatamoo waldaa dibata waaqayyoo jedhu jalatti kan argamtan obboloota koo hafuuraa akkasuma waldootii garaagaraa irraa kan dhuftanii nagaan abbaa koo biraa ta'e isiniif haa ta'u akkam ooltan akkam isaati kana geessanii ana bira hundumtiyyuu nagaadha maqaa yesuusin nan jedha. Sabni nagaan qabne yoo jiraate lubbuun nagaan qabne yoo jiraate manni nagaan qabne yoo jiraate maqaa yesus kiristoosiin sa'aatii kanatti nagaan adda ta'e siniif haa ta'u jechuutiin hin jaaladha. Egaa obboloonni ganamaa kaaftanii dadhabne nuffine osoo hin jenne karaa walaloo karaa dubbii sagalee waaqayyoo karaa diraamaa karaa faarfannaa karaadhuma kamiiniyyuu as gidduu deddeebi'aa jirtanii gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisuu eebbifamaa darbaa deemaa omtuu isin hin qabini. Egaa obboloonni sagantaa kana qopheessitanii nu waamtanii gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisuu waldaa dibata waaqayyoo baruma baraan galateeffannaan mana keessanii jireenya keessan irraan dhabamin jechuutiin hin jaaladha. Ayyaanni waaqayyoo dachaa ta'e isiniif haa baay'atu. Intole ani sa'aatii kanatti maqaan koo Alamiin jedhama. Seenaa biraan qabu seenaa koo immoo Kiristoos fannoo irratti xumure waldaa nan irraa dhufe waldaa Yesuus jiraataati. Sa'aatii kanatti immoo wajjin hin taane sagantaa karaa diraamaatiin wajjin hin tajaajilla. Egaa diraamaa jechuun kolfa qofa osoo hin taane diraamaan barnoota garaagaraatii qaba jechuudha. Namni amanu yoo jiraate dhaloonni amanu yoo jiraate karaa raajii qofa miti kan namatti dubbatamu. Dubbiin sagalee waaqayyoo karaa hundumayyuu hin dubbata. Hallelujah. Karaa faarfannaa karaa diraamaa karaa walaloo karaa baacoo karaa kamiyyuu waaqayyoon karaa qaba. Lubbuun amantuu yoo jiraatte waaqayyoon irra hidhaa keessirraa hiika bahaa keessirraa buusa. Isa furmaata dhabde isatti boosse isa bara hedduu si boossise isa bara hedduu mataa si buusise har'a yoo amantee dhufte ta'e waldaa kana keessatti dhiibboo keetiif furmaata fudhattee galta gaafii keetiif deebii fudhattee galta. Kanaaf maaltu nurraa barbaachisa? Amanuudha wanta hundumaan gararraa amantiidha. Amantiin nu barbaachisa. Kanaan wajjin hin taane mee diraamaa gabaabduu kana wajjin hin dhaggeeffanna. Mata dureen diraamaa kiyyaa dammaqi jedha. Mata dureen diraamaa keenya maal jedha? Dammaqi jedha. Obboloonni hojjettoonni diraamaa kanaas namoota lama gidduutti kan hojjetamu. Isaanis obboloota shamarranii obboleettii kiyya Simboo fi obboleettii kiyya Yaadashii gidduutti kan hojjetamu. Kanaaf diraamaan kun mata dureen isaa dammaqi jedha. Dammaqi jechuun maal jechuudha? Mee wajjumaan taane obboloota kanarraa barannu. Garuma obboloota kanaatti isin dabarsaa otoon gara obboloota kanaatti isin dabarsin mata duree tokko yookiin kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokko isiniifan dubbisa. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 gubbaarraa akkas jedha. Yeroo itti dura amanne caalas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti irriba dammaqnu isin dammaquun isin irra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessaa hojjetamuu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfanneen akka warra guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee halphaadhummaatti yookiin machitti halalummaatti yookiin gadhiisitti namaan loluutti yookiis weennotti hin jiraannu jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafuu mata dureen diraamaa kiyyaa dammaqi jedha. Kanaaf obboloota koo hundumti keessan akka dhaggeeffattan abdiif amantii guutuun qaba. Garuma diraamichaattan isin dabarsa. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Rafee ka'eera yaa Waaqayyo Gooftaa. Sa'aatii kana ga'uu kottu sin galateeffadha. Yeroo hundumaa yaa Waaqayyo na eddee na gargaarte maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa
Dhaloonni yeroo kana hundumtiyyuu of gatee jira. Dammaqee hin jiru. Yaa Waaqayyo Gooftaa, akka durboota shananii gowwoota akka hin taane ati nagaree gaarii. Yaa Waaqayyo Gooftaa, yeroo ati dhuftutti iddoo dhaaba keetii akka hin dhabne. Yaa Waaqayyo nagaree gaarii. Dhaloota bara kanaa kana keessa akka dammaqee mootummaa kee dhaalu. Yaa Waaqayyo nagaree gaarii. Mee yaada shidha keen bilbila yeroo hunduma fuula Waaqayyo barbaadadhu yoon jedheeni callistee biyyuma lafaa keessa olii gaddeemte, callistee michooma biyya lafaa baay'isti, callistee bakka waanuma hunda keessa olii gaddeema olti. Maaluma yoon godhe naaf qoricha. Mee nan gorsa obboleettii kana. Heeloo yaada ishii nagaan Gooftaa siif haa ta'u. Akkami nagaa keetii simboo nagaa kooti galata Waaqayyo. Mee akka mataa dhooku fayyaadha miti. Ani nagaa kooti galatasaa. Tolee yaadoo koo waa tokko si gorsuu barbaade akka hiriyaa kootti akka obboleettii kootti. Maaliifi barri kun keessattuu bara hamtuudha. Barri kun keessattuu bara bakka maal jedhee sitti himuu danda'a. Yoo humnti Waaqayyoo namaa baay'ate malee bara kana keessa darbuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu maaloo yaaddoo koo callistee biyya lafaa keessa olii gadi hin deemin. Dammaqii fuula Waaqayyoo barbaadadhu. Dammaqii mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Dammaqii yaada garaa kee jijjiirradhu. Maal jettee har'ammoo maalidha dammaqii jechuun? Kana jaala maalan godhare? Kana jaala taambula moo dammaqii jechuun maal jechuudha? Akkam godhuree? Lakki yaaddoo koo dammaqii jechuun yeroo hunduma qophaa'uu ta'iti fuula Waaqayyoo barbaadadhu. Yeroo hunduma fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisi. Yeroo qabdu wantoota garaagaraa irratti fixuu dhiisiti. Fuula Waaqayyoo barbaadadhu. Soomaaf sagadaaf fuula Waaqayyoo turi. Wanti biyya lafaa kun hundumti isaan darba. Garuu kan hin dabarre dubbii sagalee Waaqayyoo qofa. Kanaaf obboleettii koo dammaqi akka dubartoota kurnanii keessa shanan gowwoota sana hin taanu. Adaraa kee yaa obboleettii koo yoo ibsaan keenya karaatti nu harkatti dhaame Waaqayyo boruun sin hin beeku jedha. Maaloo mee gadi taa'ime dammaqi akkam godheen dammaqa ka taabuluuree. Yesus Kiristoos Gooftaa akka ta'e amaneera. Kanarraan kanatti immoo maaltu barbaachisa? Nan faarfadha nan lallaba hin ga'uuree kun. Yaadashi nan faarfadha nan lallaba Yesus Kiristoos Gooftaa akka ta'e nan beeka jettee maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 gubbaarratti yaa Gooftaa jechuun qofti isiniin oolchan immoo gaafa isin hin beekun jedhe jaalala abbaa koo isa raawwatu qofatu mootummaa kootti gala jedhe jaalala abbaa isaa isa kamidha? Atamma dhuguma maal raawwachaa jirta? Biyya lafaa wajjiniin yoo biyyi lafaa sirbe biyya lafaa faana sirbita. Yoo biyyi lafaa waanuma kam godhe hunduma isaayyuu biyya lafaa faana hojjechaa oolta. Isini ibsaa biyya lafaati. Isini soogidda biyya lafaati jedhe malee wancuma biyyi lafaa hojjedhu jedhe yoom hojjedhaa jedhe. Kanaafuu obboleettii koo dammaqi fuula Waaqayyoo barbaadadhu. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Kanaafuu obboleettii koo dammaqi fuula Waaqayyoo barbaadadhu. Dammaqoo taanee fuula Waaqayyoo teenya. Maal obboleettii koo narraa gadi taa'ime har'ammoo sichi natti si bitammoo meenan deemaani. Kanarraan kana fe'an yeroo koo waan hundumayyuu bakka fuula Waaqayyoo nan barbaadadha. Galgala nan kadhadha. Kanarraan kana fe maal godhuree? Kanaaf mee waldaa deemna amma kaa'imee fuula Waaqayyoo barbaadachuudhaan. Waldaa maalan deema iddoo biraatiin hin deeman irraa beellama waan ta'eetiin an qabu beekta. Lakki yaadashi otoo yeroo kee waan hunduma irratti fixxu lakki yaadashi Waaqayyoon guyyaa nutti dhufu hin beeknu. Lakki dammaqneetoo fuula Waaqayyoo haa barbaaddannu. Lakki yaaddo lakki jireenyi biyya lafaa kun hin dabarti. Lakki boru gisee ati mootummaa Waaqayyoo qooda na biraa dhabdu. Lakki
deebi'anii biyya lafaarratti jijjiirratanii qalbii jijjiirratanii biyya lafaarra jiraachuun hin danda'amu. Kanaafuu yaa yaada ishee lakki yaada garaa kee jijjiirradhu. Lakki anuman siin jedhe. Akka fedha isaa ta'u amma biyya lafaarra irratti bashannanee bakka maali yeroo koo waanuma akkamiin dabarsan jiraadha afaan kee walitti qabin irraa deemime. Tole kaa Waaqayyo si haa yaadatu. Jabaadhu. Akka durboota shananii gowwoota akka hin taane adaraa kee. Dammaqi taambula moo akkama dammaqi rafini taabuli jechuu isheeti moo akkami dhanaan galle waan mashinaa sobtu dammaqi taa'ee hirkadhuuti dhaabbachaa moo maal jechuu isheeti ani bee warruma beentee bakka isheen kaa deeshi mootummaa Waaqayyoo hin argatti kaa ishiin dammaqxee taabulti moo meeqee dawwalee gaafadhaa qoyme waan nuti ishiitu naan galle. Hello, Simbo nagaan siif haa ta'u akkam jirta nagaadha? Baay'ee nagaa kooti galata Waaqayyoo akkami yaaddoo dammaqxee fuula Waaqayyoo barbaadachaa jirta? Arras kanumaan na yaadde anuu kanumaaf asii bilbile dammaqinaan jechuun kee yeroo hundumaa irra finiiti taabuli jechuudha moo maal jechuu keeti? Si dubbiseeti nan ture hin beera deebi'ee si dubbisu. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 gubbaarratti akkas jedha. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaa fayyinaa waan nutti dhiyaatee fi yeroon kun yeroo itti irriba dammaquun isin irra jiraatudha. Jiraatu isaa beeka. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessaa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessaa ittiin hojjetan hin hidhannaa. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadhummaa yookiin machitti alalummaa yookiin gadhiisitti namaan loluu yookiin weellotti hin jiraannu jedha. Kanaafiyyuu yeroo Iyesuus Kiristoos gooftaadha jennee dura amanne sana caalaatti Iyesuus Kiristoos deebi'ee dhufuunsaa ga'eera. Milikkitoonni garaagaraa kan dubbatame hundumti isaayyuu raawwatamaa jira. Bara dhumaa keessa mootummaa irratti hin ka'a. Obboleessa irratti, haadhi haadha irratti, ilmoon haadha irratti akkasuma bakka wantoonni kanaan dura dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti dubbatamaa ture hundumti iyyuu raawwatameera. Maaltu hafe dhufaatii isaa malee inni immoo gaafa dhufu akka hattuuttan dhufa jedheera. Kanaaf har'uma galgala iyyuu dhufeefi waanuma isaatu hin beeknu guyyaa inni dhufu. Kanaaf iyyuu obboleettii koo nama walitti buutee jirtuun illee yoo jiraate dhiifama gaafachee gara Waaqayyootti deebite yoo laphee cabaadhaan isa barbaaddattee fuula isaatti deebite inni immoo gara keetti deebi'a. Kanaaf iyyuu obboleettii koo dammaqi biyya lafaa keessa olii gad deemuu dhiisiti. Biyya lafaa wajjiniin sirbuu, biyya lafaa wajjiniin fiiguu dhiisiti. Fuula Waaqayyoon barbaaddadhu. Fuula Waaqayyoon barbaaddadhu. Yeroo duratti amanne caala har'a guyyaa fayyinaa jedha. Guyyaa fayyinaa jechuun isatti of qopheessine mootummaa Waaqayyootiif of qopheessine isa eegnuudha. Misirroon tokko gaafa heerumuudhaaf jettu gisee misirroo ishii yookiin abbaa warraa ishii sun ufutti mi'a ittiin yookiin babbareeddee mushurrummaa ishii sana shittoo ishii diddibattee uffata gaa'ilaa ishii naqattee kan ishiin ittiin heeddu maaliifi dhufee waan fuudhuufi. Nutis immoo akkuma misirroo isma biyya lafaa kanarratti iyyuu yeroo inni dhufutti waan adda addaatiin heddi. Kanaaf nuti immoo akka misirroo sana caala qophoofne isa eegne maaliifi cidha keenya isatu nu dhufa jechuudha. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Gaafa dhufu firdii kennuudhaaf dhufa. Akka firdii qajeelaa argannutti dammaqnee wanta gaarii ta'e hojjennee fuula isaa akka dhaabbannuufi kanaafiyyuu kootu dammaqi gara isaatti deebi'i. Wanti biyya lafaa hin darba. Wanti hundumtiyyuu hin hafa. Fuula Waaqayyoo barbaaddadhu obboleettii koo. Otoo yeroo qabdu yeroo kee hin fixine mi'a isa hojii keenya isa dukkana keessatti hojjennu dhiibnetu
mi'a isa lolaa isa ifa keessa jiru hidhanna jedha. Kanaafiyyuu innis obsa, gaarummaa, qajeelummaa wantoota akkas akkasiitiin namoota fakkeenya ta'u. Maaliifi sini ibsaa biyya lafaatti kan ta'e ibsaa isa ifuu miti, dhaloota fakkeenya ta'u. Wantatti dhaloonni gara gooftaa Yesuusitti dhufanii hojjechuu soogidda biyya lafaati jedhe. Soogiddi biyya lafaatis akkasuma soogiddichi nuti soogiddatti fakkeeffamne biyya lafaatiif akka soogiddaatti dhamni nuti dubbannu wantoonni nuti hojjennu akka soogiddaa sanatti minyaa'uu qaba. Kanaafiyyuu dammaqi biyya lafaa keessa, dammaqi warra rafan keessa, dammaqi warra du'an keessa. Maaliif tarree warra biyya lafaa dhaabbatta? Gooftaa Yesuus dhufeera, barri dhumichaa dhiyaateera. Dammaqi hojii hojjetturra, dammaqi lafa jirtu keessa. Kanaafi dammaqi jechuun taa'aa buli jechuu miti, dammaqi jechuun hin rafin jechuu miti, garuu immoo fuula Waaqayyoo barbaadadhu jechuudha. Kanaafiyyuu kootuun sin jedha. Yesuusin dhugaa Waaqayyo raafu naa galee otoo akkanatti naa ibsite hoore dhugaa na bakka sin jedheetumaan yeroo koo waanuman arge irratti affixaa oola. Sin jedheetumaan biyya lafaa keessa bakka olumaa gachoora oola dhugaan sin jedha. Ilaamee sittan hima fakkeenya durboota kurnanii sii kaaseen ture. Durboota kurnantu jira, 5 gowwoota, 5 immoo abshaalota. Kanaafi otoo eegaa jiranii ibsaan isaanii jalaa dhaame gaafa gooftaa Yesuus deebi'ee dhufu immoo warra isaa 5 abshaalota ibsaa isaanii Yesuus Kiristoos qabsiifatanii eeganii wajjiniin manatti galee warra gowwootatti maal godhe? Balbala cufate. Kanaafiyyuu nusi otoo biyya lafaa keessa ni gaddeemnu otoo gara gooftaatti hin deebiin yoo dhufe balbala nutti cufate maal taana? Deebinee qalbii jijjiirrachuun hin jiru. Waaqayyoo gaafa dursa deebi'ee dhufu, gaafa dursa gara biyya lafaatti dhufu cubbuu keenyaaf dhufe. Amma immoo cubbuu saniif deebi'ee dhufa osoo hin taane nu fudhachuudhaaf dhufa, firdii biyya lafaatii kennuudhaaf dhufa. Kanaafiyyuu dammaqi fuula Waaqayyoo barbaadan. Guddaa isaa eebbifame. Amma naa galeera, yaadni kee hundumtuu fudhadheera, anis kunoo deebi'eera. Gooftaan bara jireenya kee eebbisu, baay'eessi jaaladha, baay'eessi kabaja. Warroota akka kootiif dhaamsa nan qaba. Waaqayyoon bara jireenya kee eebbisu. Yaaddoo koo amma sii galeera mitiiree? Eeyyee naa galeera. Akkasuma maal jedha beektaa yaaddoo koo? Wangeela Maatiyoosiin gubbaa irratti atillee na faarfadha naan jette. Faarfachuun, lallabuun qofti homaayyuu nuuf hin godhu. Akkasuma Qorontos 1:13 gubbaa irratti faarfachuu, lallabuun, tajaajiluun, afaan hin beekamne raajii dubbachuun hundumtiyyuu hafuudhaaf jira. Hundumaan gararraa kan jiraatu garuu jaalala of keessaa qabaannee wanta hundumayyuu fuula Waaqayyootti kan tolu hojjennee dammaqnee fuula isaa yoo eegganne mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeenya. Kanaafiyyuu yaaddoo koo wanta biyya lafaa darbu keessa koottuu baay'isin jedha. Ba'eera baay'een si jaaladha. Obboleettii koo Simboo, gooftaan bara jireenya kee haa eebbisu, naaf jiraadhu. Tolee guddaa isaa eebbifame. Mee wantoota dursa hojjechaa turte dhaloota kanaaf dhugaa ba'i. Tole carraa naa kennuu keetti guddaa eebbifame. Tole ani obboleettii keessanii yaada shin jedhama. Ani kanaan dura gisee obboleettiin kun dammaqi naan jetti yeroo hundumaa. Dammaqi yeroo naan jettu dhugaadhaani. Dammaquu jechuun bakka hirriibuma dhiisanii taa'aa buluu natti fakkaata. Kanaafiyyuu har'a immoo naaf galeera. Dhaloonni akka kiyyaa yoo jiraattan, wanta biyya lafaa faana fiigaa yoo jiraattan, kanaafiyyuu kottaa dammaqaa fuula Waaqayyoon barbaadanna. Yaada garaa keenyaa jijjiirranne, yaada qalbii keenyaa jijjiirranne. Kanaafiyyuu kottaa ani kunoo deebi'eera. Kanaafi dhaloonni akka kootii yoo jiraattan akka deebitan isiniin jedhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Tole obboleettii koo yaaddoo baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabajaa. Gooftaan bara jireenya kee haa eebbisu. Waaqayyo dhaaltu mootummaa isaa si haa taasisu. Kanaaf naa jiraadhu, sin jaaladha, sin kabajaa. Eebbifami. Tole obboloota koo dhaloonni akka obboleettii kanaa yoo jiraattanii, kanaafi
dammaquu jechuun taabuluu osoo hin taane, dammaquu jechuun dhaabbachaa buluu osoo hin taane, dammaqneetoo fuula Waaqayyoo barbaadachuudha. Dammaqneetoo yaada keenya mootummaa Waaqayyoo irratti hidhachuudha. Lafa baay'eetti iddoo inni dammaqi jedhu. Kanaafiyyuu dammaqneetoo isa misirricha dhufu sana eeggachuudhaaf yaada keenya qullaadhaan gara Waaqayyootti deebi'uudha. Kanaafiyyuu dhaloonni wanta biyya lafaa faana raafamaa jirtan, dhaloonni wanta darbutti yaada keessanii tanii jirtan, kanaaf akka dammaqxan isiniin jedha. Diraamaan koo kutaan itti aanutti fufuu danda'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Waan amma si'achi kana waan dheeratuu fi kanaafi ammaaf asumarratti xumuraa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa ta'e isiniif haa baay'atu. Hojjettoonni diraamaa kana simboof yaada ishii yoo ta'u, iddoo kana bu'ee kan hojjete an obboleetti keessan Alamiidha. Gooftaan isin haa eebbisu. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Obboloonni galtanii karaan keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga Yesuusin haa haguugamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaan keessan haa qullaa'u. Waaqayyoon dursa keessan haa bu'u. Inni cabsee karaa baasu dura keessan haa bu'u. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa ta'e isiniif haa baay'atu. Shaaloom, shaaloom.